Seenaa namticha mala dubartoota addunyaarra jiranii hunda baratee qoratee fixee isiniima aga dhumaatti na waliin tura. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirra jirtu kabajamtootaa fi hordoftoota maatiiwwan chaanala Seenuutiif bakkaa fi kallattii jirtan hundatti nageenyi kiyya kan kabajaa fi jaalalaa isin haa ga'u isiniin jecha. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayibii godhaa, akkasuma isinillee maatii Seenuutiif dabalamaa isiniin jedha. Biyyoota keessaniifis sheerii godhaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isiniif tole laayikii godhaa, akkasuma yaada qabdan gara koomentiitiin na barreessaa isiniin jedha. Gara viidiyoo qabadhee dhufeetti isin dabarsa. Na waliin turtii gaarii. Egaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya namticha tokkotu jira. Namtichi kun ammoo addunyaa kanarra deemee mala dubartoota guutuutti qoratee gara biyya isaa kan galeetu jira jechuudha. Namichi kun yeroo duraatiif mala dubartoota guutuutti dubartiiwwan addunyaarra jiran kana mala isaanii baradhee fixee gara biyyaatti deebi'a jedhee biyyaa ba'e. Gaafa biyyaa ba'ee jedhu mala dubartoota kana qoratee gaafa kaanii mala dubartoota hunda baree gara biyya isaatti deebi'uuf osoo deemu dubartii wayiitti dhufe. Karaarratti itti dhufee jennaan dubartiin tunis salaamata hin gaafatee jedhu eessaa dhuftanii garamii dhuftarree taa'aa goraa jetteeni akkuma namoota kaaniititti kabajaaf goraa jetteenis. Yeroo kana amma ani bara nama mala dubartoota addunyaa kana guutuutti irra deemee baradhee galeetii jedheen. Mala dubartoota qorattee barattee fixxee galteere jetteen. Jedheen. Gaafa kana ishi marree atuyyuu ka dinqiiti, kanaafuu yommoo kootu mana keenyatti gallee buna dhuudee qursii gootee deemtaa jetteen. Ishi jedheeni namichi kunillee gara mana isii waliin tare. Mana seenan. Yeroo mana seenanii jedhan buna akkaan danfifteetti kennite. Buna kana harkatti qabatee yeroo inni jedhu dubartiin tun bira gabbaatee iyyaansitti qabde ollatti iyyiti. Maal jetteen? Naa birmadhaa jetteetti iyyiti. Naarree ollaa waan qabu fudhatee ka qabu eeboo, ka qabu billaawa, ka qabu qawwee, ka qabu albee, ka qabu dullaa guuratee itti bahe. Yeroo ollaan itti baheetiniin jedhu namtichi rifate waan wallaale gamana laale ulee isa baaftu hin dhabe jechuudha. Yeroo kana ol deebite gara mana. Gaafa ol deebite jettu namichaan buna lafa kaa'i, buna maal dhuidaa miti atuu nyaatamte, ani namichi kun na qabate jedheeni ollatti himuudha. Gaafa namni birmatee dhufe akkam taataree karaan si baasu kamii jetteen? Aboonan himin rabbi sodaadhu waan hin taane nan qabatiin jedheeni namichi kun jarjaree gaafa inni muddamee jedhu ishi fala tokko siin dhaa waan ansiin jedhe godhi jetteen. Hayyee jetteen. Hayyee jedheeni namichillee deebiseef. Gaafa kana namtittiin tun maal jetteen? Akka nama gaggabeetti lafa dhayi ciisii jetteen karra duratti. Ishi jedhee gad utaalee karra duratti lafa dha'ee kufee ciise. Gaafa inni ciisee jedhu namtittiin gubbama dhaabattee iyyaansitti qabdi. Ollaan birmatan hin dhufan. Gaafa ollaan dhufanii maal jetteen ollaa kanaan? Namtichi kun lafa fagoorraa garaa beelaatiin dhufe. Beelaa fi dheebututti jira. Osoo mana kiyyan gahin karatti natti dhufe koottaa buna dhuudanii eega beeloftanii dheebotanii jedhanii qabee kararraa oliin gore. Yeroo an karra jalaan ga'u gaggabee lafa dha'e hafuura arge an hin beeku. Beela ta'ee dheebuu ta'e kan gaggabse hin beeku. Asitti lafa dha'e naa birmadhaa maaloo jetteen. Ollaan waan qabu guuratee dhufe. Lafa naqeetuma aanan hin jenne bishaan itti guuran. Marree boodarra namtichi kunis akka nama gaggaba bayfateetti aannaniif bishaan dhugee lafaa ka'e. Yeroo lafaa ol ka'eetiniin jedhe ollaa kiyya baay'ee galatoomaa. Amma namtichillee wayyaa'ee jira. Nyaata godhee fi obaasee nyaachisee ofirraa qajeelcha. Isinis galatoomaa nagayaan naagalaa jetteeni ollaa guutuu ofirraa gaggeessite namittiin tuni. Marree gaafa gaggeessiteetiniin jettu namtichi kun immoo ol deebiftee gara manaatti. Ammallee ati immoo mala dubartoota guutuutti addunyaarra jiran guutuu mala isaanii baradhee qoradhee fixee diniin deebi'ee naan jette. Amma hoo mala dubartoota fixee jetteeni gaafatte. Yeroo isin gaafattee ni jettu yaa obboleettii tiyya mala dubartoota fixuu dhiisi walakkaa isaatu hin baranne ganaana hafaa jedheen. Kanaafuyyuu malli dubartoota bahara mala dubartoota fixa jettanii ofin rakkisinaa dubartiirallee aqlii qaba jettanii hin jinqinaa isiniin jedha. Namoonni chaanala kanaaf haarawaa taatan sabskiraayibii godhaa, laayikii gochuun nu jajjabeessaa isiniin jedha. Viidiyoon kun yoo isinitti tole seenaan kun kan isinitti ta'u taate seenaa biraallee qabadhee isiniif dhufa.
akkasuma yaada qabdan gara koomentiitiin naa barreessaa. Viidiyoon har'aaf qabadhee dhufe kan haga ammaatti daawwattanidha. Nagaan naa tura. Bye bye.